Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya. Har'a seenaa bareedaa seenaa gabaabaa tokko qopheessinee isiniif dhiyeessinee mata dureen seenaa nama jalqabaa addunyaa kanaati. Innis Nabi Aadami. Seenaa Nabi Aadam gabaabinaan laalla. Nabi Aadam nama Rabbiin uume jalqabaa fi nabii jalqabaati ture. Rabbiin Dhuqa irraa isa uumee boodarra hafuuratti afuufee lubbuu isaaf kenne. Eegasii malaayikota hunda akka Aadamiif sujuudan ajaje. Hundi malaayikotaa isaaniif ajaja Rabbii guutanii Aadamiif sujuudan. Garuu Ibliis of tuulummaadhaan Aadamiif sujuuduu diduun kaafira ta'e. Sababaan Ibliis Aadamiif sujuuduu dideef ani ibiddarraa na uumte, Aadam suphee irraa uumte. Naatu isa caalaan of tuulummaa isaa waan taateef Aadamiif sujuuduu dide. Boodarra Rabbiin Aadamii fi Haawaa jannata keessa akka jiraatan godhe. Garuu muka tokko irraa akka hin nyaanne isaan akeekkachiise. Shayxaanni isaan lamaanitti dhiyaatee itti waswaasee isaan gowwoomse. Muka sanirraa akka nyaatan isaan godhe. Sana booda dogongora isaanii hubatanii araarama Rabbi kadhatan. Rabbiin tawbaa isaanii irraa qeebale. Garuu gara dachiitti isaan buuse. Dachiin bakka qormaataa taate. Namni gaarii dalage jannata seena. Kan ajaja Rabbii dide immoo adabbii isa eeggata. Rabbiin Qur'aanaa keessatti seenaa Nabi Aadam bakka hedduutti dubbate. Mee hanga tokko haa ilaallu. Qur'aana suuraa Baqaraa aayata 30 hanga 39 keessatti uumama Aadam, sujuuda malaayikotaa, Ibliis diddaa sujuudaa diduu isaa fi jannata keessaa bahuu bal'inaan ibsa. Ammallee Qur'aana suuraa Xaahaa keessatti aayata 115 hanga 123 keessatti dogongora Aadamii fi tawbaa isaa akkasumas qajeelfama Rabbiin ni ibsa. Qur'aana keessatti ammallee suuraa A'raaf aayata 11 hanga 27 keessatti seenaa kana bal'inaan ibsa. Akeekkachiisa shayxaanaa wajjin. Seenaa tana maalirraa baranne jennee yoo ilaallu barumsi seenaa kanaa akkana fakkaata. Of tuulummaan badii guddaadha. Ibliis of tuulummaadhaan halaakame. Inni lammaffaa namni dogongora hojjete yoo gara Rabbii deebi'e tawbate Rabbiin isaaf araarama. Kan sadaffaadhaa jireenya addunyaa qormaata hojiin gaariin bu'aa guddaa qaba jechuudha. Rabbiin warra seenaa nabiyyootaa irraa baratu nu haa godhu. Nama torbaanii nu haa godhu. Torbee seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.